Buna dhuguun faayidaan fayyaaf qabu. Dhalli namaa buna dhuguu kan eegale jaarraa 15ffaas akka ta'e ragaan ni mul'isa. Yeroo ammaa kana akka addunyaatti bunni dhugaatiiwwan heddumminaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Egaa har'a immoo qorannoowwan godhameen faayidaa buna dhuguun fayyaaf qabu isinitti himuufan dhufe. Faayidaawwan bunaa kana asirraa wayita dhageessan warri dura buna jaallattan jaalala keessan wayita cimsattan kan buna jibbitanis yoo jiraattan tarii yaada keessan jijjiirrattu jedheen amana. Faayidaawwan bunaa kun mee maal faadha? Tokkoffaa, dhukkuba sukkaaraa ittisuuf. Qorannoo hedduun kan mul'isu bunni dursee dhukkuba sukkaaraa yookaan taayipii 2 diyaabeetis mellaatas nurraa ittisuu akka danda'udha. Akka ragaaleen qorannoo tokko tokko mul'isanitti dhukkuba sukkaaraa kana yeroo ammaa akka addunyaatti namoota miliyoona 300 oltu ittiin rakkataa jira. Namni buna dhugu garuu carraa dhukkuba kanaan qabamuu persentii 23 hanga 50tiin gadi buusa jedhameeti yaadama. Inni lammaffaan carraa dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessaa ni hir'isa. Karaa tokkoon dhukkubni onnee fi dhiiguun sammuu keessaa wal qabatan waan ta'eef dhukkuba sukkaaraa yoo ittisu dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu ni ittisa. Karaa biraatiin ammoo waldha'uu rukuttaa onnee yookaan earth rhythm disturbance kan dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessaatiif sababa ta'u malu nurraa dhorka. Inni sadaffaan dhukkuba narbii nurraa ittisuuf. Buna dhuguun dulluma keessaa dhukkuboota narbiin dhufan ni ittisa. Isaan kunis tokko madaala qaamaa eeggachuu dadhabuu, maashaaleen qaamaa garmalee kottoonfachuu, akkasumallee qaamaan hollachuu. Inni lammaffaan dandeettii waa yaadachuu dadhabuu yookaan waan hunda irraanfachuu. Dhukkuboonni kun lameen keessumattuu namoota umuriin isaanii ganna 65 ol ta'e irratti akka mul'atan ragaaleen tokko tokko ni mul'isu. Namoonni buna dhugan ammoo carraa dhukkuboota kanaan qabamuu akka salphaatti akka ofirraa ittisantu gamanumaan karaa ragaaleen tokko tokko ibsan mul'ata. Inni arfaffaan kaanserii ittisuuf. Qorannoon kan agarsiisu namoonni buna dhugan carraan kaanserii tiruutiin qabamuu persentii 40 gadi yoo baasu carraa kaanserii marmaanii persentii 15 gadi buusa. Tiruun keenya fayya qabeessa akka ta'uuf hojii guddaa kan qabu tiruun keenya keemikaalota nyaataaf dhugaatii keessattuu alkoolii keessatti argamaniin yeroo gara yerootti rakkoon irra gahuun dhukkubsatee sadarkaa dhumaarra gahuu danda'a. Kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti nama ajjeesuus danda'a. Asitti ga'een bunaa tiruu qulqulleessuudhaan keemikaalota hubaatii fidan salphaatti qaama keenyarraa eega. Dhiphinaa fi siyaayina dhabuu yookaan dipireeshin nurraa qolata. Qorannoon yuunivarsiitii Harvarditti godhamee buna dhuguun sababa siyaayina dhabuutiin kan dhufu rakkoo ofiin of ajjeesuu yookaan suisaayidii akka hir'isuu danda'udha. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu baatamus xiqqeessanii yoo dhugan gaariidha. Akka qorannoon mul'isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay'isan ulfirraa bahuu danda'a. Bunni xiqqoos ta'u dhiibbaa dhiigaa ni dabala. Kanaaf hin dhuginaa jechuu baatamus namni dhiibbaa dhiigaa qabu xiqqeessee akka fayyadamu. Maarree bunaa fi nagaan dhabinaa jedhamiti Oromoon bunni jira kottaa buna dhugaa isiniin jenna.